Harkaashee waaqayyoo isheen halkan kaaste abdii ishee hundumaa isa taasisatte cimtee dhaabachuudhaan waaqayyo waammatti soomaaf sagaaduudhaan uumaa ishee kadhatti. Dachee qulqulleetti kawaare gamtoota biyya taklaa imaanoot kan abbaa Phexrosi eebbisee si uume gooftaa Yesuusi. Waaqayyo siif laatee haadha isaasiifi kadhannaa Maariyaamiin ati ni jiraatta hundaa oliif teetoo kabajaan mul'atta. Addunyaa irratti inni si mul'isa dhufaati waaqayyoo fatii of qopheessi Itoophiyaa harka kee waaqayyo tolka.